Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan Islaamaa nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Ummata Islaamaa hajjii Ramadaanaa keessa jirtan kan Rabbiif jecha of qabdanii Rabbiif jecha beelaa jirtan Rabbiin dadhabbii keessan soomana keessan hunduma isaa isin irraa qeebalee miindaa isaa guutummaan guututti baaburrayaan sana Rabbiin isin haa seensisu. Inshallah waan xiqqoo tokkoon isinitti himuu barbaade. Waa'ee aartii irra aartii kamiyyuu haa ta'u aartiin fakkeenyaaf aartiin guddina kam keessa aartiin qabsoo kam keessatti baay'ee barbaachisaadha. Qabsoo diinal Islaam keessatti aartiin fakkeenyaaf aartiin Islaamaa aartii durii irraa kaasee kan akka Sheek Kadir Gabbaraa fa'aa irraa kaasee haga kunoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaafaatti aartiin Islaamaa guddina Islaamaa keessatti Islaamummaa nama fahamsiisuu keessatti Islaamummaa kana bal'inaan describe godhanii namaaf ibsuu keessatti aartiin baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka aartii Islaamaatti ta'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akka aartii Oromoottis ta'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa sadarkaa tokkoffaarra jira. Akka biyyattiittis ta'ee akka Afrikaattis osoo faranjiin osoo arabni gurra ittiin nu dhageessu qabaatee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana dhaggeeffattee silaa isa kan noobeelii badhaafamu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Rabbi noobeelii duniyaa fi akiraa Rabbiitti taawwisu. Aartiin kamiyyuu barbaachisaadha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa galatoomin siin jedha. Ammas aartiin kamiyyuu barbaachisaadha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dadhabbii saba isaa biraa qaba, ummata Islaamaa biraa qaba, ummata Oromoo biraa qaba. Kana irratti dabalatee namni galateeffachuu barbaadu, namni nama galatoonfanne Rabbiin illee galatoonfatu. Duree amantaa Pirootestaantii Raajii Masarat Guddataa galatoomin siin jedha. Raajii Masarat Guddataa galatoomii ummata isaa saba isaa rakkate saba isaa beelee tajaajiluudhaa fi gargaaruu keessatti nama qooda guddaa qabudha. Baay'een si jaalladha. Ati sanyii kooti, ati gosa kooti. Dhiiga tokko kanaaf galatoomin siin jedha. Tuma Rabbiin si qajeelche. Yaa Rabbi naa qajeelchi. Yaa Rabbi fuula akkas bareeduu fi yaa Rabbi qaama akkas bareedu yaa Rabbi qallaba ibiddaan taasisi. Ammas dabalataan aartii keessa aartii warra afaan Oromootiin aartii kamiyyuu godhan buddeen yoo tuffatan malee nan nyaatinaan jedhu foon koo waa hundarra caalaa ulfina kan fedhu. Maaloo kokkeetti rakkata buddeenni jallinaa waan darbuuf jettanii waliin gurgurinaa. Daani'eela kaayee nyaatee bishaan dhugee warra abbaa coomarras furdatee tof argee. Waa'uu keen barbaadu yaa lafaa ulfina kee waa'uu keen barbaadu tortoraa buqqee kee waa'uu keen barbaadu na taa'afu kan kee jedhe. Eenyudhan abbaan walaloo kana abbaan walaloo kana Dastaa hin Sarmuu jedhama. Warra Pirootestaantiiti. Aartiidha nama aartii danda'udha. Yaa Rabbi naa qajeelchi namicha kana. Yaa Rabbi rahmata godhiif. Yaa Rabbi qajeelchi Islaamummaa irratti deebisi.